Application of arithmetic progressions and geometric progression ka jedhu ilaallaa asirratti. Kana dura wantoota hedduu ilaallee jirra. As keessatti immoo application isaa ilaalla jechuudha. A job applicant finds that firm offers a starting annual salary of BER to 32,500 with guaranteed rise of BER 1,400 per year. Namni hojjetaan tokko qarshiin inni saalariin inni jalqaba waggaa irratti argatu qarshii 32,500 eegas immoo gaarantii isaa wabiin isaa jechuudha meeqaan ol guddataa fi waggaadhaan jechaadha 1,400dhaan isaa guddata jecha mindaan isaa maal jedhaa asirratti what would the annual salary be in the 10th year. Salariin namicha kana waggaa 10tti meeqa ta'a? Gatiin salarii namicha kana waggaa 10ffatti guddatee mindaan dabalii nama kana waggaa 10tti meeqa ta'a jedha gaafiin tokkoffaan. Gaafiin lammaffaan immoo gaafima kana keessaa jechuun Roman B yookiin immoo gaaftiin B maal jedha over the first 10 years how much would be earned at the firm. Namichi kun dalagaa kana irraa waggaa 10 jalqabaa tootaalii qarshiin inni argatu jechuudha meeqaa eda'amni qarshii isaa STN jechuudha. Jalqaba irratti wanti nu ilaallu kana jechuun jiwaan isaa bara damoosni jalqabaa isaa 3,32,500 common differencein isaa meeqa asirra common differencein isaa 1,400. Kanaafuu maal barbaada jedhee G osoo hin taane kun jechaadha. Jechuu kiyya G barreesse teenii barbaada jedhe. Namichi kun qarshiin inni argatu waggaa meeqatti? Waggaa 10tti jechuudha. Waggaa 10tti qarshiin inni argatu meeqaa jenneetiin hin kaa'udha. Kana jechuun AN akkuma kana dura jennee zukaalistuu A1 plus N minus 1 D jennee turre jechuudha. So asirraa kaanee A1 hin kenna teenii barbaachuudhaaf A1 hin kenna meeqa? 32,500 jechaadha. Edaasaa N minus 1 jechuun immoo 9 jecha 10 hir'isuu tokko jechuun 9 into 1,400 jechaadha. Kana jechuun 32,500 edaasaa 9 isa kana yoo kabaayisu taate 1,200 jechuudha. Kana yoo walitti edaane 00 meeqaa kun 10 takka 4 jechuudha. 45,100 jechuudha. Maaltu eeteeni. So namichi kun qarshii amma margate isa biidhaaf immoo namichi kun qarshii waggaa 10 booda qarshii hanga margate jechuun summation of STN dha jechuudha. STN dha. Kana jechuun waa'ee summation immoo laallee turre jechuudha. SN is equal to arithmetic if N over 2 A1 plus AN jenneeni turre jechuudha. So asitti STN qabna jechuudha. STN dha kan barbaachuu jennu. STN kenna meeqa? N kenna 10 irra 2 into kana yoo walitti edaanu meeqa? 32,500 edaasaa meeqa ture? 45,100 jechaadha. Gaafa walitti edaanu meeqa dhufe? Edaamni isaanii tootaaliin isaa kana jechuun meeqa ta'a? kun 2,500 ta'a. Hin baddi akkas yoo isa kanaaf kana lamaa walitti edaane 00 02 qabna 6 7 isa kana yoo walitti edaanu 1,388 dhufa jechuudha. Qarshii meeqa argate? Birrii amma kana argate jechuudha. Namni kun waggaa 10 keessatti tootaaliin qarshii inni argate 88 1,388. ta'a jechaadha. Okay, kan itti aanu immoo maali? Namichi kun qarshii amma kana argate jechuudha. Gaafiin lammaffaan immoo human deposit BER. Namitti dubartiin tokko qarshii
35,000 baankii keessa kuufatte jedha. Account paying an annual interest at the rate of 6% jedha. Reetii akkaawuntiin yookiin newannoon akkaawuntii sanirraa qarshiin isiin ka'ette kanarraa jechuudha. Mallayni reetiin yookiin immoo dhalli parasantii 6 isii hassabama jedha. Show the amount she has in account at the end of each year from geometric sequence jedha. Form geometric sequence jedha. Okay. Isa kana dubartiin kun qarshiin isiin argatte kana maalidhaan ibsi jedha? Geometrikiin ibsi jedha. Jalqaba irratti jiwaaniin kenna qarshii 3,500 argatte jedheera. Meeshaan namitiin kun kan kuufatte jechuudha. Jiituu jechuun 35,000 3,500 jedhe pilaas duwwaa 6% times 3,500 so asirraa maal goona isa kana jechuun 3,500 eda'uu duwwaa tuqaa meeqati duwwaa tuqaa 6 duwwaa tuqaa duwwaa 6 baay'isu 3,500 jechaadha. Okay, isa kana yoo baay'isnu 210 ta'a jechuudha. Gaafa kana irratti edaanu 3,500 eda'uu 210 jechuun 3,710 ta'a jechuudha. Eenyu jiituu kennatu kana ta'e. Jiisiriin haaluma saniin deema. Jiisirii immoo yoo kan laalu ta'e jiisirii jechuun jiituu jennaan jechuudha. Jiituu pilaas akkuma beeknu jiisirii kana argachuudhaaf jiituu pilaas duwwaa tuqaa 6 baay'isuu waat jiituuti jechaadha. Gaaf kana inni kun maal taare jiituun kenna meeqa isa kana jechaadha. Isa kana asitti galchina jechaa maal goonare asitti galchina jechaadha. Finnee 3,710 asitti illee 3,710 gaaf kanaan baay'isnu meeqa ta'a? Naannawa kuma ishee kana dirqama maal gochuu qabna? Jiituu gochuu qabna yookiin immoo baay'isuu irra siistama salphaadhaan hojjetuu irra nu gaariidha jechuudha. Baay'isuu irra salphamatti maal goona? Jiituu jechuun maal jechuudha jenneetiin adda baasuu qabna jechuudha. Jiituu jechuun meeqa? Isa asii kana jechuudha. Jiituu jechuun isa kana. So isa kana jiituu jechuun salphamatti karaan nuti deemuu qabnu karaa muraasni gara duubatti deebinee haalaan. Jiituu jechuun G1 plus what? G1 plus duwwaa tuqaa 6 what? G1 iti jechaadha. G1 plus duwwaa tuqaa 6 duwwaa tuqaa duwwaa 6 times G1. Okay. G3 jechuun hoo maal jechuudha? G3 jechuun G2 plus duwwaa tuqaa duwwaa 6 times G2 jechaadha. Okay. Asirraa kaanee G2 jechuun isa kana jenneetiin hafeera. Asumatti maal goonaa? G3 is equals to G2 koomanii fudhanna. G2 koomanii fudhannee maal goonaa? P1 jennaan asitti 1 plus duwwaa tuqaa duwwaa 6 jennaan. Okay. G2 jechuun immoo kun isa kana akkuma jirutti fudhanna. G2 isa kana akkuma jirutti fudhanna. Waggaa isa san fudhannu maal nu dhufa? Isa kana gaa fudhannu G1 plus jennaan duwwaa tuqaa duwwaa 6 into jenneen 1 plus waat jennaan duwwaa tuqaa duwwaa 6 jennaan jechaadha. Okay. Duwwaa tuqaa duwwaa 6 G1 asitti G1 jira jechaadha. Into asitti G1 inni jirti. Sorry akka bal'atee isin ifa ta'uuf duwwaa tuqaa duwwaa 6 times G1 into jenne isa kana wajjin baay'isna jechuun inni kun G2 dha bakka G2 buufne jechaadha.
Okay, asitti jiiwaanii koomanii qabna jechuudha. As keessallee jiiwaanii koomanii fudhannee maali 1 plus duwwaa tuqaa duwwaa 6 into asiinis 1 plus duwwaa tuqaa duwwaa 6. Okay, then g1 into jennaan kana jechuun iskeerii ta'a. 1 plus duwwaa tuqaa duwwaa 6 iskeerii ta'a jechaadha. Okay, kanarraa kaanee maal goona gara olii kanatti isin haa barreessu. Isa kana jechuun G3 jechaadha. Isa kana jechuun G3 dha. G3 is equals to maal jenne G1 plus duwwaa tuqaa duwwaa 6 the power of n. Asirraa kaanee Gn yoo jennee maal goona akkamitti ibsina? G1 into what 1 plus isa kana jechuun duwwaa tuqaa tokko tuqaan isinitti guddatte tokko tuqaa duwwaa 6 into n minus 1 jechuudha. Asitti 3 jedhee 2 jedhee mire n minus 1 jenneetiin general formulaan kenna geometrikiidhaan saalarii qaallettii tanaa yoo ibsinu haala kana ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa tokko tuqaa duwwaa 6 n is the power of what minus 1 dha. Example 3 maal jedha? Suppose maal jedha? Suppose substance lose half of radioactive mass per year. Radioactive kana maal godha? Waggaadhaan gadi hir'isa. Halfidhaan gadi hir'isa. If we start with 100 gram of radioactive substance, how much it left after what 10 years jedha. Waggaa kurnaffaa irratti erga waggaa kurnaffaa booda hangam ta'a jedha. Hammi inni ta'u ni ilaalla jechuudha. Jalqaba meeqan hir'ate? Haafaafin hir'ate jechuudha. Haala saniin isa niwukilaarii kun yaamma maal waggaadhaan jiinoottiin isaa meeqa? Jiinoottiin isaa 100. G1 meeqa? G1 jechuun haafii isaati. Waggaadhaan maaliin hir'ata jedha? Haafiidhaan hir'ata. Tokko lammaffaa baay'isuu 100. Tokko lammaffaa baay'isuu 100 jechuun meeqa? 50 jechuudha. Okay. G2 meeqa? G2 jechuun maali? Tokko lammaffaa 50 jechuudha. Yookiin immoo tokko lammaffaa into tokko lammaffaa 100 jechuudha. 100. Isa kana jechuun 25. G3 jechuun immoo tokko lammaffaan kun lama asitti tokko lammaffaa into tokko lammaffaa iskeerii 100 jechaadha. Kun jechuun immoo 12 tuqaa akkas 5 jechaadha. 12 tuqaa 5. Okay, G3 kenna maal ta'e? G3 kenna akkuma asirraa ilaaltan tokko lammaffaan kun maal ta'e? Tokko lammaffaan kun the power of 3 ta'e jechuudha. 100. Tokko lammaffaa the power of 3 times 100. So asirraa kaanittiin generaalii isaa yoo kennu ta'e G10 isaa yookiin 100 isaa Gn jechuun maal jennaarri asirraa Gn is equals to maal jennaan 1 the power of 1 over 2 the power of n into 100 jennaan jechuu. Initially 100 kun maali? Jiinootti jechaadha. Asirra 100 kun jiinootti jechaadha. Ka'umsa jechuudha. Waggaa tokko duraa jechuudha. Waggaa 0 irratti jechuudha ka'umsa. Jiinootti jechuun ka'umsa jechuudha. Akkanatti barreessuu dandeenya jechuudha. Foormulaa isaa haala kanaan barreeffachuun ni danda'ama jechuudha. So fakkeenyaaf waggaa kurnaffaa at the end of yookiin waggaa kurnaffaa irratti G10 irratti maal jechuu ni dandeenya? G10 is equals to maal jennaan 1 over 2 yookiin immoo jiinoottiin kenna meeqa? Jiinoottiin kenna 100 jechuudha. Jiinoottiin kenna 100 into jennaan 1 over 2 the power of 10 jechaadha. Kana kaalkuleetariidhaan hojjannee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kana kaalkuleetariin hojjannee lafa kaa'uu dandeenya. Hojjetu. Kaniin bira baayinoomiyal teeoram jechuun immoo paartii ijoo fi yeroo baay'ee hedduu isaanii qorumsarra kan argitu kan paartii kutaa 11ti jechaadha. Isa san immoo as jala liinkii isaa kutaa 11 san liinkii isaa as jala isinii kaaya. Isa san sirriitti hordoftaniitiin isa san sirriitti ilaaltanii garuu hamma tokko asirrallee waan laallu waliin ilaala jechuudha.
Baayinoomiyal tiyooramiin bifa kanaan yoo ka kennamu taate bifa kanaan yoo ka kennamu taate maal goona akkamitti hojjannaa kan jedhu. Okay, akkuma asirraa argitan isa kana haala kanaan nu kennee jira. Jalqaba e fudhanna jechuudha. E fudhannee a the power of n jennaan plus jennaan ergasii immoo n fudhannee n into jenneeni maal n times a jennaan n san a the power of n minus 1 jennaan n qabnu san n minus 1 times b kennamu bx jennaan bx jennee the power of 1 jennaan jechuudha. Powerii asirraa hir'isuun san eeshi lammaffaa irratti immoo deemnee akkam goonaa lammaffaa irratti illee termii lammaffaa irratti n into jennaan n minus 1 over what jennaan 2 factorial jennaan jechuudha. Inni kun maali combinationii jechuudha. Waa'ee n minus 1 kunniin factorial waa'ee factorial kun kan achi keessatti ilaallu combinationiidhaani. Okay, erga sana booddee maal goonaa a n minus 2 jennaan waa'ee n haala kanaan deemnee jirra jechuudha. So b immoo maali the power of 2 ta'a jechuudha. bx the power of 2 ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti illee n minus 1 jechuudha. Kana jechuun factorial jechuudha. Factorial of n jechuudha. N minus n into n minus 1 dha asitti tartiiba minus 1 dha lammaffaa sadaffaa minus 1 minus 2 dha akkasumatti itti fufa jechuudha. Formulaa kana qabattanii deemtanii hojjetuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma isaas biraa kana mee haa ilaallu. Isa kana yoo ilaalle inni kun consider finite series dha. Finite series ta'uu isaa akkamiin beekna? Termiin tokkoffaa 1 dha, termiin lammaffaa minus x dha, termiin sadaffaa x square dha. Mee minus x over 1 meeqa ta'a? Minus x ta'a jechuudha. Eeshi x square over minus x meeqa ta'a? Minus x mataa jechuudha. Minus x ta'a. Kanaafuu common ratio kenna maali? Minus x. g1 kenna maali? g1 kenna 1 dha. So asirraa kaaneetiin infinite series hojjetuu dandeenya jechaadha. So infinite series maali? gn summation isaa gn maal jenneen irra sn g1 over 1 minus r dha jechuudha. So g1 kenna maali? 1 dha over 1 minus r kenna maali? minus x jechaadha. So minus x plus 4 gooti jechuudha. Kanaafuu 1 over 1 plus x jechaadha. 1 over 1 plus x arganne jechuudha. Kunoo asirraa ilaaluu dandeenya jechaadha. Kunoo 1 plus isa kana jechuun immoo x 1 plus x the power of minus 1 jechuudha. Jechuun sun kana fakkaata jechuudha. Waa'ee expansionii isaasii kana formulaa asii kanarra laaltanii ta'in hojjetuu dandeessan jechuudha. Mee gaafii as biraa kana haa ilaallu. Mee gaafii exercise gaafiin tokkoffaan kun qorumsa soshaalii irratti direct ma dhufte kan bara kana irratti interansii a person is scheduled to get a rise of bir 250 every 6 months. Every 6 months during his or his first 5 years on the job. If his or her starting salary is 25,250 per year, what will his or her annual salary be at the end of what? The third year. End of third year jechuun starting of first 4th year jechuudha. Starting of 4th year isaan hojjanna jechuudha. Okay, asirraa ji'a jaha keessatti qarshii 250 ol siikaa jechuudha. Moosni isaa waggaa 5 keessaa jechuudha. Okay, kana jechuun waggaatti meeqatu dabalamaaf jechuudha. Waggaatti salariin isii 500 dabalamaaf jechuudha. Kanaafuu isa kana gara waggaatti jijjiiruu qabna jechuudha. Isa kana gara waggaatti jijjiiruu qabna. Kanaafuu maal goona isa kana gara waggaatti yoo jijjiirre waggaadhaan qarshii meeqa argatti? 500 argatti jechuudha. Yookiin immoo isa waggaa 3 jennuun kana jechuudha. Ji'atti qoonneetiin yookiin immoo waggaa 6 jechuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana yookiin 6 gochuu, isa kana yookiin gara wannaatti jijjiiruu, gara waggaatti jijjiiruu jechuudha. Kanaafuu salphaan isa kana gara waggaatti jijjiirra jechuudha. Okay, gara waggaatti tokko jijjiiru salariin isii
waggaatti meeqa 500 dabala jechuudha. Kanaafuu diin keenya 500 jechuudha. Starting pointiin keenya 200 waan ta'eef maal goona A4 fayyadamna jechuudha. Sababni isaa at the end of 3 year jechuun starting of 4 dha jechuudha. 4 A1 keenya maali? A1 keenya 25,000 fi 250 eda'uu n-1 jechuun immoo 3 dha jechuudha. 4 minus 1 jechuun 3 into 500 jechuudha. Kana jechuun yoo waliin baay'inu 1,500 1,500 eda'uu 1,500 jechuudha. 1,500 eda'uu kana yoo walitti edaanu meeqa isii dhufa? Duwwaa 5 eda'uu isa kanaa 7 tokko eda'uu 5 6 2 jechuudha. 26,750 jechuudha birrii amma kana jechuudha isin argattu.